Cumaan shurxaanii isaa qabu federeeshinii bakka murteessanii jettee mucaan mataan isaa gadi dhufee rarra'eette yaa rabbi yaa mucaa sanas mucaan gadi dhufee rarra'eera anaan gadi na baasaa yeroo darajaarraa jettee achi booda darajaarra soon deemu immoo isaan harkaa mucucaadhee nan kufee miilli koo tokko socho'uu didee miilli koo tokko baay'ee socho'uu didee akkanatti jettee mataan kana hundaa kan qabu biyya namaa keessatti seera saanuu seera ala ta'anii heerumanii da'uu jechuun riiskii isaanii dubartiin kun amma ulfa taatee seera aladhaa iqaamaan qabdu hospitaala dhaquuf hin dandeessu namni ishee geessus hin jiru warri saawudii kun immoo manatti da'u akka warra durii manatti deessistuu fidatu warra durii maal abbo warri durii sun saawudii dhaqanii laatan jedhe warri keenya warri dur manatti faada'u deessistuu manatti fidatanii jechuudha amma deessistuu manatti fidanii fi dubartii kana jechuudha dallalittiin ishee manatti kireessite sun nama deessisu birrii 1,500 riyaala 1,500 fiddee fi dubartiin kun maggaarrajaa waan maali jette waan akka wanta ta'e wanti itti hidhanii jette karra maqaan samaani maskootitti hidhanii isa qabadheeni miixadhaa itti achi akka itti ciisus na dhowwaniin ciistus jedhaniiru itti itoon akkas miixadhu isa booda mucaan gadi dhufee achi baay'ee isaanitti ulfaannan mana asii gadi na baasaa turanii jette bakka akka feete haa taatu hospitaaluma geessee cumaan shurxaanii isaa qabu federeeshinii bakka murteessanii jette mucaan mataan isaa gadi dhufee rarra'eette yaa rabbi yaa mucaa sanas mucaan gadi dhufee rarra'eera anaan gadi na baasaa yeroo darajaarraa jettee achi booda darajaarra soon deemu immoo isaan harkaa mucucaadhee nan kufee miilli koo tokko socho'uu didee miilli koo tokko baay'ee socho'uu didee akkanatti jettee mataan mucaa gadi baheereette balaaxaa sanarratti kufeette yeroo sana maaltu ta'a ujummoo fincaanii koo hin citeetti jettuun erga booda hospitaala geessee kun akka irra geegaa kan isheen haasa'artamu gargaarsaa dhufte gara miidiyaa baay'ee gargaarsaa dhufte ujummoo fincaanii citee jettee ammallee hafaazaan fayyadamaa itti hafaaza isa gurguddaa sana beektumni daayipariin fayyadama fincaan to'achuu hin danda'u yaalii guddaa na gaafatee jette misagalee ishii dhaggeeffadhaasti ሳቀስ ያስኩት እግሬን ራሱ ማለት ነው መንቀሳቀስ አልችልም እየዳኩ ነበር ሐማም ሄደው አሁን አልহামዱሊላህ እግሬ እየተንቀሳቀሰልኝ ነው ግን ሽንቴን በቃ አፋዛ እየለበስኩ ነው ማለት ነው 2 ወር ሆነኝ እድናለሁ ብዬ ነበር አልዳንኩም ምንም ማረግ አልቻልኩም ቤት ውስጥ ቤት ነው ታሽ ነበር አዋላጅ አለ አዋላጅ በ5 ነበር የመጣልኝና እኔ ቤተሰብ የለኝም እህቶቼ ምንም አክስትም የለኝም እሺ አዋላጅ ተመጣልኝ የቤት አከራየናት አዋላጅ አመጣችልኝ 500 ነበርና ያዋላጅ ከፈልኳት በጣም harkuma fuutaniituko of miitu bara harkuma nagaa waaqayyo isiniif baay'ee qabdu torrusuta akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u sin fayyada jedheeni kan viidiyoo kana isinii hidhe yeroo baay'ee jechuudha harkuma kan of miinu dubartoonni harkumaanidha ofiifuu hojiidhaaf dhaqxe tokko lammaffaan immoo seera aladhasi seera illee qabdu yaalamuu hin dandeessu iqaamaan qabdu biyya sana keessatti yoo gadi baate poolisii shurxaa qaba kana hunduma keessa immoo hineerumte ta'a jechuudha hineerumte ta'a hin ulfoofti dahuun kun immoo baay'ee rakkisaadha manatti akkamti dahama eenyu nama deessisaa baay'ee siiriisiidha dahumsi yeroo dhaloota keenyaa kun akka warra duriillee namaa hin salphatu maal akka ta'an hin beeku dubartoonni achitti dhidhiibanii mana keessatti sukkuumanii dadhabnaan dubartii kana jechuudha dadhabnaan erga mataa mucaa mul'ate booda dadhabnaan isheenis harkatti dadhabnaan akka hospitaala geessuudhaaf gadi soo baasaa jiranii akkas godhan jechuudha kuffisanii jechuudha harkaa kuftee darajaarratti harkaa kuftee ujummoo fincaanii citee kun egaa yaalii baay'eedha malee hin danda'amu gargitanii waaqayyo garuu nama haa oolchuun siniin jedha garuu abbaatu of oolchaa dubartiin ulfa dubartiin deessu hospitaalattu jechuudha dooktarii isa ogeessaan meeshaadhaan si gargaaruutu waaqayyo qofti yoo gargaare inni baay'ee ulfaata warra dahee beeka dhugaa waaqa warra dahee bichaatu
yeroo sanatti beeka malee namni kan hubachuu hin danda'u. An isa kan amma afaaniin itti himtee galuu fi dhiisuu danda'a. Anaaf garuu naa gala. Yeroo isheen amma akkatti haasoftu sirriitti naa galachuudha keessa darbeera waan ta'eef dhugaa waaqa hammam akka ulfaatu gargaarsa meeqa otoo sii godhaniyyuu akkasitti ulfaatu waa meeqa otoo isaan akkanatti taa'e akkanatti ciisi akkas of godhi gara kana gara sana otoo siin jedhaniyyuu meeqatu milkaa'uu dadhaba meeqatu ofii haatis lubbuun kan darbu danuudha jechuudha. Garuu shamarran keenya kana akkuma salphaatti ilaalu gatii lubbuu isaanii kan akkuma salphaatti ilaalanii deemanii biyya namaa keessatti kan ulfaanirra kan dahuu rakkatanirra kan dahanii kaan immoo mucaa baatanii mana madaamii keessa ammas gombos qanaa jedhanirra kan mucaa araasii faammoo ishee ji'a tokko iyyuu hin guunne biyyatti ergan. Mucaa araasii ji'a tokko faa hin guunne biyyatti faa kan ergan. Laal ishee kana faa jechuudha. Mucaa araasii ji'a tokko kan hin guunne lalaa ji'a tokko akka hin guunne hin beekamti. Xinnoodha. Araasiidha. Dahanii ka'anii ijoolleellee baqa ijoolleeyillee gidirsu araasii haadha jalaa hin baane dirqama haati hamma ji'a jahaattu harma hoosisuu qabdi jedhu seerri. Harma hoosisuu miti haati iddoo biraa jirti daa'imni araasiin biyyatti galti fe'amtee jechuudha. Kana hundarra yoo hafe yoo qo'e kana hundarra nagaa abbaa fayyaa yoo taa'ame yookaan mucaan kun biyya galee hin beekamu waan ni ta'u. Qilleensitti jijjiiramee qabannaan ta'uu fi didee mucaan kun illee waan tokko ta'uu danda'a. Haati kun illee fayyummaa guutuu ishirraa obbaastee mucaa kanas yoo dhabde kisaaraa meeqadha kun? Kisaaraa meeqa? Kanaa mannaa nageenya ofii eeggatanii, fayyaa ofii eeggatanii, qaama ofii eeggatanii gaafuma namaa guutee Waaqayyo jedhe tokko lama yoo godhatanu. Siqaayiidhaan jiraachaa miidhamanii tuubboon citee fincaan qabachuun dadhabee haffaaza kaawwachaa qoricha nyaachaa amaliyyaa ta'aa bakka saayikooloojii miidhamaa qaamaan miidhamaa waan hundumaa dhabaa hamma namni tokko jiraaturra namni sun fayyaa guutuudhaan yoo jiraate uumamaa dhabeen jedhe. Shamarran dubartoonni maaliif of hin eeggattan qoy? Dhugumaan siin jedha amma ganaa waanuma dogoggoruma mataa ishee hojjette kana eenyuyyuu hin deeggaru. Biyya namaa keetti heerumi biyya namaa keetti dahi sanuu seeraa ala taate iqaamatoon qabaatiin humaatoon qabaatiin rakkoo jiruuf immoo osoo namni hin beekin gaafa rakkinni guddaan dhufu immoo gana gara miidiyaa dhufu gaafa sasalphaa bar namni hin beeku gaafa caaqulaa. Kanaaf shamarran keenya dhuguma dubbachuuf yoo itti manis hin galuufi yoo gorsanis hin galuufi jireenya mataa ofii hin jijjiirratan deemanii ganaachi deemanii waa'ee dhiiraa waa'ee ilmoo waa'ee maalii maal godha ilmoon sunis yoo dahamtee akkoo seeraan yoo nageenyi ishee eegame yoo guddatte kan ilmoo sii taatu gara boodaattis atillee eegamtee kunuunsamtee osoo qaamni kee miidhamin osoo humtu sirran gahin kunuunsaan yoo ati deessee kaatee atis bor nagaa guutuu qabaattee mucaa kee sanas irratti boqonnaa kan argattu. Kana beeki. Kana achi dhibba as qabaa akka horii sa'aa deessisan sanatti akkanas hin goggodhanii ati bor gaafa galtuyyuu qaamni kee miidhama dhukkuba biraatiinis qabamuu dandeessa. Kufuuf dandeessaa biifti. Jettiin fakkaatiin fayyaa kee kanatu caala. Fayyaa kee kana caala mucaan hin qaqqaba. Guyyaa biyya keetti galtee warra keetti galtee maatii kee keessa jiraattee gaafa ulfooftu seeraan yaalii quubsaa argattee hordoffii argattee gaafa deessu kunuunsaan hospitaalatti dooktarii ogeessaan deessee mana keetti galteellee kunuunfamtee akka dubartii tokkootti fayyaa kee guutuudhaan kaatee gaafa dhaabbattu yoo utaaltee of darbatteellee humaan taatu. Amma garuu biyya nama keessatti qoshqoshee taata habiibti akka suphee caccabdu lafa buute caccabdu akkas taata. Bakka maal faayidaa qabda reetti? Ati faayidaa maalii qabda boriftaanitti? Boriftaan isa hojjettu kana maal godhachuuf? Yoo fayyaan qabdu ta'e maal si fayyada? Shamarran keenya sammuun keessa maaluma yaadaan jedhe. Yoo istanoo fedhii dhamti kunam inni guddaan fedhii dabar. Fedhii fooniiti bar inni guddaan kanarraan nama ga'u ol baase. Dubartiin fedhii shikkoo baay'ee qabachuu hin dandeessi sirriitti kontoroola gochuu hin dandeessi akka feete ciniinnanna.
kan dursu koo lubbuu keetti jireenya keessa kana dursa. Ati yoo jiraatte mucaa keessa argatta, ati yoo jiraatte mucaas guddifatta. Kalas hammati hin jirretti hunduu tokko faayidaan qaba. Kam nama aarsa seetan dhugaa dubbachuudhaaf. Kan mucaa araasii amma dahanii biyya gashanis kan ishee akka kana jettu kunis hundisaayyuu baay'ee nama aarsa.